Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii addaa torbanitti yeroo kana isiniif dhiyaatu qophii maaddii gaazexeessitootaati. Maaddii gaazexeessitootaa keenya har'aatiin qophiilee garaagaraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessattuu ajandaa lama jalqaba irratti waa'ee dhimma qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee biyya keenya keessatti mul'achaa jiru irratti mariin taasisna. Dabalataan immoo torban kana keessa gabaasni oodiitii faayinaansii mana maree bakka bu'oota uummataatiif dhiyaate irrattis yaadni garaagaraa kaa'aa kan jiru nus sanarraa qooddanneetu wanta isin waliin turtii taasisuu qabaanna. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka waliin turtan afeerraa keenya. Sagantaa kana immoo isin bukkeedhaan kan geessisnu ana kiyyaa baataa akkasumallee waa'ee lakkoo qaroo babaati turtiin keessaan nu waliin haa ta'u. Egaan galatoomii kiyya keessattuu dhimma dursa irratti kaasne keessaa waa'een qaala'insa jireenyaa biyya keenya keessatti waan baratamedha. Waa'ee qaala'insa jireenyaa haasa'uun illee dhaga'uun illee irratti mari'achuun illee waan baratamedha. Nus kana keessaa tibban immoo maaltu ta'aa jira, maaltu jijjiirama qaba, maaltu fooyya'ee, kanaan dura maaltu darbe kan jedhus walitti qabnee kan ilaallu ta'a. Keessattuu qaala'insa jireenyaa kana maaltu fida? Ka'umsa kan ta'u maalidha qaala'insa jireenyaa kanaaf kan jedhu hayyoonni diinagdee yaadota garaagaraadha kan isaan kaasan. Egaa sirriidha qaroo qaala'insi jireenyaa kun waan beekamaa ta'uyyuu malee bara kana immoo akka malee dabaluudhaan rakkoolee garaagaraa akka biyyaatti illee nurratti fidaa jira. Kanaaf immoo akkuma jettee hayyooti dinagdee wanta baay'ee dubbatanii jiru. Kana keessaa kan nati jette tokkoffaa kan jedhamee jiru tokkoffaa irratti waa'ee oomisha dhibuuti. Kunis immoo biyya keenya keessatti oomishi ga'aan dhibuunsaa akka sabaatti akka biyyaatti qaala'insa jireenyaa fi bu'aa guddaa buusaati. Egaan qaala'insa jireenyaa kanaaf sababa akka ta'anitti kan kaasan hayyoonni diinagdee yaadota garaagaraadha kan isaan kaasanii sababa qaala'insa jireenyaa kanaaf kan ta'anii lafaa ka'ee kan uumame miti kun sababa qabaachuudha. Sababa isaa sana keessatti immoo qabxiiwwan muraasa kan tarreessan jiru. Keessattuu hayyoonni diinagdee dargaggoo Maarir Tulluu sababoota qaala'insa jireenyaatiif ta'an keessaa jalqaba irratti oomishni biyya keessatti gadi bu'uun isaa wantootni biyya keenya keessatti oomishnu kan itti fayyadamnu keessumaayyuu oomishaalee yeroo yeroodhaan fayyadamnu guyyaa guyyaadhaan jireenya keenya mataa keenyaatiin gaggeeffannu gadi bu'uun isaa akka sababaatidha kan inni kaasu. Egaa oomisha kana yeroo barbaadetti argachuu dhabuun akkasumallee gatiin isaa ol ka'uun jireenya qaala'insaa fi bu'aa guddaa taphata. Kanaaf oomishooti kun immoo biyya keessatti hin argaman taanaan yookaan immoo hanga barbaadametti oomishaman taanaan nama argachuu hin danda'u, itti fayyadamuu hin danda'u. Kun immoo sababa guddaa ta'a jechuudha. Keessattuu gaa biyya keenya keessatti oomishaaleen nuti oomishnu maal fa'a irratti xiyyeeffanneeti yoo jenne oomishni barbaadamus immoo maalidha? Warreen akka guyyaa guyyaadhaan nyaata keenya guyyaa guyyaa ta'an xaafii, boqqolloo kanneen biraas qamadii kanneen biraas dabaluun hin danda'ama. Warreen kun egaa sadarkaa hawaasni keenya barbaaduun bakka oomishamuu qabutti oomishamaa jira yoo jenne kun hanqina akka qabuttidha kan isaan kaasan. Egaa sirriidha. Baay'ina uummata keenyaa fi warri oomishaa jiranii wal madaaluu hin dandeenye jechuudha kanarraa kan hubannu. Kana jechuun baay'ee barbaada uummati keenya garuu kan hin jiru. Gaami ta'an immoo namni nyaatee buluu barbaada. Ijoolleen illee mana barumsaa dhaquudhaaf barachuudhaaf nyaata gahaa argachuu qabdi. Kun immoo jireenya qaala'insaa fi bu'aa guddaa taphata. Dhugaadha. Fedhii fi dhiyeessiin biyya keenya keessa jiru wal simaa akka hin jirredha kan isaan kaasanii. Lammata irratti immoo akka sababaatti kan isaan kaasan keessaa maallaqni dheedhiin hawaasa keessa faca'ee jiraachuu isaati. Keessattuu kun maallaqni guyyaa guyyaadhaan itti fayyadamnu qarshiin biyya keenya hawaasa keessatti bal'inaan faca'ee kan inni argamu kun immoo jijjiirraa biyya alaa irratti illee dhiibbaa akka inni qabuttidha kan isaan kaasan. Egaa kanaan wal qabatee wanti kan hundoo maaliidha? Maaliif uummata keessa faca'ee maallaqii kun yeroo jettee yaaddu akkuma jettee maallaqi suni gatiin isaa gadi bu'aa yookaan immoo hanga barbaadame waan sanaaf namaaf ooluu waan hin dandeenyee fi namni qarshii qabatu harkamatti baatee ta'a. Kanaaf jijjiirraan baay'een jiru. Kun immoo gabaa tamsa'uun isaa uummata harka jiraachuun isaa qaala'insa jireenyaa fi bu'aa guddaa taphata. Dhugaadha. Qaala'insa jireenyaa kanneen hammeessan keessaa qarshiin biyya keenya hawaasa keessa tokkoon mana hawaasaa keenya ittiin daldaluudhaafis ta'e itti fayyadamuudhaafis jireenya mataa isaanii guyyaa guyyaan gaggeeffachuudhaafis ta'e qarshii kana namni haga isa barbaachisu of harkattidha kan inni qabatu. Keessattuu mootummaan dhimma kanarratti bifa addaatiin yeroo garaagaraa hojjechaa hin jira. Dhaabbileen garaagaraas dhaabbileen faayinaansii biyya keenya yeroo garaagaraa kana fooyyessuudhaaf illee hojjechaa fooyyeen argames illee akka jiruttidha kan isaan kaasan. Keessattuu boodana kana kan dhufee fi jireenya hawaasa biyya keenya irratti dhiibbaa guddaa uumaa kan jiru dhimma teelee birrii kaasuu dandeenya. Egaa dhugumaadha. Teelee birriin akka jedhamutti uummata miiliyoona 4 walitti fayyadamaa jira jedhamee haasa'ama Itiyoo Teleekoom akka baasetti. Kana jechuun immoo maallaqi kun akka inni dijitaalaan daddarbuu danda'utti akka maallaqi kun uummata keessa hin facaanee fi bu'aa guddaa taphateera. Dhugaadha. Maallaqni akka biyya keessa hin facaane yookaan namni qarshii callaa harkatti baatee akka hin deemneef baankileen garaagaraas hojii guddaadha kan isaan hojjechaa jiranii. Keessattuu aadaan qusannaa hawaasa keenyaa akka cimu cinatti immoo maallaqni isaanii karaa dijitaala ta'een qofa akka inni socho'uu qabu yeroo garaagaraatti hubannoo uumuudhaanis hawaasa mariisisuudhaanis akka isaan
sisteema sana fayyadaman tooftaa sana fayyadamanii qarshii isaaniillee bakkaa bakkatti sochoosuu danda'an irratti yeroo garaagaraa hojii gurguddaadha kan isaan hojjechaa jiran. Tolee egaa sadaffaa irratti immoo kan qaala'insa jireenyaa fi aangoo guddaa taphata jedhamee yaadame alatti wanti ergamu alargaan keenya biyya akka biyyaatti wanti biyya alaatti ergamu baay'ee gadi buusaati. Kunillee qaala'insa jireenyaa fi bu'aa guddaa taphataa jira. Dhugaadha. Hayyoonni dinagdee yaada isaan kaasan keessaa sadarkaa sadaffaa irratti qaala'insa jireenyaa biyya keenya keessatti mul'achaa jiru. Sababa ta'a jedhanii kan isaan kaasan keessaa wantoonni nuti biyya keenya keessaa gara alaatti erginu gadi bu'aa ta'uun isaa qaala'insa jireenyaaf hin saaxila. Kun immoo humna biyyi keenya waa biyya alaatti gurgurtee doolaara ittiin argachuu ishee gadi waan buusuuf oomishni gara biyya alaatti ergamanii ciminaan irratti hojjetamuu qabuttidha kan isaan kaasan. Akkuma beekamu egaa qarshiin keenya immoo doolaara irratti hundaa'ee jira waanta ta'eef yoo wanta alatti erginu hin qabnu ta'e doolaarri inni dhufullee baay'ee xiqqaa ta'a. Kun immoo akkuma biyyaatti uummata keenya irratti illee akkasumallee bajata garaagaraa ba'an irratti illee doolaarri yoo hin jiru ta'e doolaara duukaa deemna waanta ta'eef qaala'insa jireenyaa keenyaaf yookaan immoo jireenya irratti dhiibbaa guddaa uumaa jechuudha. Dhugaadha. Keessattuu biyyi keenya wantoota isheen gara biyya alaatti ergitu kaasnee yoo ilaalle sadarkaa jalqabaa irratti maal arganna? Buna arganna. Bunni biyya keenya keessatti eessatti oomishamaa jira. Keessattuu fudhatamummaan buna biyya keenyaas immoo maal fakkaata yoo jenne ogeessotaan yaadni garaagaraa yeroo inni itti ka'udha kan inni jiru. Haa ta'uti sanaa ol garuu bunumti biyya keenya immoo kallattii barbaadamu karaa qulqullina qabuun biyya alaatti ergamaa jiraas yoo jenne kun gaaffii kan biraa ta'a jechuudha. Kun yeroo baay'ee maaltu kaafama? Bunumti keenya daangaa biyya keenya kallattii seera qabeessa hin taaneen gara Keeniyaatti illee ba'ee yeroo itti gurguramu Keeniyaan sonatti dabaltee akka buna biyya isheetti biyya biraatti yeroo itti gurgurtudha kan odeessaalee garaagaraa irratti kan ba'u jechuudha. Kun maal agarsiisa? To'annoo nuti oomishaalee gara alaatti erginu irratti qabnullee gadi bu'aa ta'uusaa kan biyya keenyatti argisiisudha jechuudha. Gabaasa kun kan ba'e akka qorannoo addunyaa akka qorannoo seeraan gaggeeffameeti bajeta maaliif jireenyi qaala'insaa kun ka'e kan jedhurratti akkuma jette garuu karaa seeraan alaa wantooti baay'ee wanti dalagaman jiru sana wal qabatee innaa qoramellee jireenya qaala'insaa kanaaf wantooti gara biroon jiraachuu danda'u kan nuyi kaasuu hin dandeenye yookaan immoo qorannee bira gahuu hin dandeenye wantooti garaagaraallee jiraatu jechuudha akkasitti. Dhugaadha. Alergee biyya keenyaatiin wal qabatee egaa wantoonni baay'een isaanii qorannoo akka isaan barbaadanii fi tarkaanfii mootummaallee akka isaan barbaadanidha kan nutti mul'isu jechuudha. Wantoota biyya keenya keessaa gara biyya alaatti gurguramanii doolaara argamsiisan keessaa bunatti dabalatee warreen akka warqii oomishaaleen garaagaraallee baay'een isaanii jiru jechuudha. Saalixni warreen kanis kaasuu dandeenya jechuudha. Kun egaa to'annoon isaan irratti gaggeeffamaa jiru immoo maal fakkaata yoo jennee yeroo baay'ee dubbiin dubbatamuu fi wanta hojiirra oolu garaagara waan ta'eef dhimmi kun dhimma xiyyeeffannaa mootummaas dhimma xiyyeeffannaa dhaabbilee garaagaraa barbaadu yoo ta'e gaariidha jechuudha. Yeroo oomishamu kaasee hanga gabaatti dhiyaatutti qorannoo innaa seeraan to'atame wanti kun baay'ee furamuu danda'edha yaada akka qotan. Egaan kanatti dabaluudhaan hayyoonni dinagdee sababa qaala'insa jireenyaa ta'aa jiranii kan isaan kaasan keessaa inni kan biraan wantoonni nuti biyya alaatti galchinu baay'achuusaa. Keessattuu wanti nuti biyya alaatti erginu gadi bu'ee wanti nuti biyya alaarraa immoo gara biyya keessaatti galchinee itti fayyadamnu shaqaxaa garaagaraa ta'uu danda'a, meeshaalee garaagaraa ta'uu danda'a, wantoota uffannaalee garaagaraa ta'uu danda'a. Kanneen nuti biyya alaatii gara keessaatti galchinu immoo gadi bu'aa ta'uun isaa kunis dhiibbaa biyya keenya irratti uume qaala'insa jireenyaatiif hawaasa saaxilaa jiraachuusaadha kan isaan kaasan. Egaa akkuma jalqaba dubbannee wanti nu erginu baay'ee xiqqaatee wanti nu galchinu immoo baay'atee jira. Kan jechuun maal jechuudha? Waan sana barbaachaati maallaqa guddaatti kaffaltee bitta. Akkuma sana immoo doolaarri keenya immoo alatti birriin dhufee immoo doolaarri nu galaan jiru. Nun immoo mi'a sana immoo doolaaraan binnee gashaa jirra. Kun immoo madaalaan jiru jechuudha. Yeroo kanatti maal ta'a gabaa keessaatti akkuma isa dubbannee hundi isaa wal qabatee jira waan ta'eef maallaqi sin faca'a. Lammata immoo nyaatillee ta'uu danda'a. Nyaati warri ashagaman kunii miidhaginaa wantooti garaagaraa baay'een isaanii alaa gashina. Yeroo gashinu kanatti immoo nun immoo maal ergaa jirra kan jedhu immoo gaaffii biraadha jechuudha. Wal madaaluu baannaanii qaala'insa jireenyaaf bu'aa guddaa ta'a. Dhugaadha. Nyaatota saamsaman illee biyya alaatii gara biyya keessaatti gaafa galchinu wantoota baay'eedha kan irratti aad ta'anii dhufan yookaan irratti dabalamanii kan isaan dhufanii taaksii buufata dooniitiif kan kaffalu hin jiraata yookaan buufata daandii galaanaatiif kan kaffalamu hin jiraata. Achirratti illee biyyi keenya baasii guddaa baasaa akka isaan turteettidha kan yeroo baay'ee odeeffamu. Dabalataanis wantooti nuti biyya alaatii gara keessaa galchinu illee galchuuf illee adeemsa kamii keessa akka biyyi keenya darbitu keessattuu ulaa balbala galaanaa dhabuu isheetiin wal qabatee wanta sila kallattiidhaan biyya alaarraa gara biyya keessaa galchitu qaama lammaffaarraa illee fayyadamaa akka isin jirtu yookaan darbee immoo kiraa iddoo buufata meeshaalee isheetiif illee kaffalaa akka isin jirtu kana furuudhaaf immoo booddana wanti hojjetame bal'aansa akka jiru ilaaluu dandeenya jechuudha.
Kun iyyuu akka biyyaatti baasii biraaf saaxila biyya keenya jechuudha. Sun immoo mi'a tokko tokkotti dabalamee waan dhufuufi ammallee wanti suni uummata keenya tuqaa jira jechuudha. Nama tokko tokko keenya irratti dhiibbaa mataa isaatii qaba. Dhugaa dhagaa. Kanatti dabaluudhaan hayyoonni dinagdee kan isaan kaasan keessaa sababa qaala'insa jireenyaa kan ta'u biyyi tokko waraana keessa illee yoo jiraatte yookaan nageenya tasgabbiillee yoo hin qabaanne qaala'insa jireenyaatiif saaxilamuu dandeessi kan jedhuttidha akka jedhuttidha kan isaan kaasanii. Kun immoo maalirraa ka'eeti biyyi tokko tasgabbii yookaan nageenya fooyya'aa ta'e hin qabdu yoo ta'e xiyyeeffannoon hawaasa naannoo sana keessa jiraatu xiyyeeffannoon hawaasa biyya sana keessa jiraatu gara nageenyaattidha kan inni deebi'u gara misoomaa gara hojii gara jijjiirama fiduudhaaf mataa isaaniirraa kaasee maatii isaanii irratti jijjiirama fiduudhaaf yookaan jireenya isaanii mo'achuudhaaf kan taasisan irra gara dhimma nageenyaa irratti kan isaan xiyyeeffatantu caala waan ta'eef jechuudha. Sirrii dhagaa kanaan wal qabatee haalli biyya keenya keessa jirtu wanta beekamaadha. Nageenyaan wal qabatee naannoo Amaaraa, naannoo Oromiyaa, naannoo Somaaleetti bakka hundumaatti amma haalli irra jiru nageenyi wal dhabiinsi biyya keessaa baay'ee jira. Kana irratti immoo akkuma jettee uummati oomishuu of jijjiiruu caalaa maal yaada nageenya isaa yaada si galee har'a hojjetee buluu isaa caalaa har'a nyaatee buluu isaati kan inni yaadu kuniyyuu rakkoo mataa isaa ta'ee qaba jechuudha. Tattaafachuu caalaa har'a jiraachuu keetii kan gatiisiif qabu yeroo kana ta'u immoo nageenyi dhibuunsaa tokkummaaf waliigalteen dhibuunsaa deebi'ee uummatuma keenya miidhaa jira jechuudha. Dhugaa dhagaa kana bu'aa isaas kallattiidhaan argineerra keessattuu biyyi nageenya dhabuun ishee sadarkaa addunyaatti ol guddisnee yoo ilaalle biyya keenya addunyaa amma keessa jiran kana keessatti waraana Raashiyaa fi Yuukireenii wal qabatee hagam akka dhiibbaa addunyaarraan ga'e ilaaluu dandeenya jechuudha. Kun biyya keenya qofa osoo hin taane biyya gaanfa Afrikaa dabalatee biyyoota Awurooppaa biyyoota garaagaraa irratti illee qaala'insa jireenyaatiif akka isaan saaxile kun immoo maal nutti argisiisa? Biyyoonni baay'een biyyoota durii ta'an irratti hammam akka isaan hirkatanii jiraatan illee kan mul'isudha jechuudha. Kanarraa barumsa guddaas barachuu dandeenya. Akka gara biyya keenyaatti gaafa deebinu immoo biyya keenya Itoophiyaa keessatti naannoleen nagaadha. Iddoon kun nageenya qulqulluu qaba jennee yeroo ammaatti kaasuu dandeenyu akka hin jirrettidha. Baay'een isaanii nageenyi biyya keenya keessa jiru sadarkaa gadi bu'aarra kan jiru kan nutti argisiisudha jechuudha. Egaa sirriidha kana akka biyyaattis akka addunyaattis nageenya dhabuuni waan baay'eedhaaf nama saaxila. Kun immoo gaa tokko tokko nama qunnama akka biyyaatti mootummaa duwwaa hidhatee waan dhiistu miti yookaan immoo namoota aangorra jiran duwwaa miidhatee waan dhiistu miti nama tokko tokko keenya qosee dhufa. Kun immoo gaa rakkoo mataa isaa ta'ee qaba jechuudha. Dhugaa dhagaa. Gama biraatiin sababa qaala'insa jireenyaa ta'a jedhanii kan isaan kaasan hayyoonni kan isaan irratti walii galan keessaa qaamni nyaatu baay'atee qaamni hojjetu immoo gaafa xiqqaatu jechuudha. Qaamni nyaatu nama baay'ee ta'a. Keessattuu haala jireenya maatii biyya keenya keessaa yoo ilaalle namni hojjetu yookaan abbaa warraa ta'a yookaan haadha warraa ta'a namni nyaatu immoo baay'eedha jechuudha. Kunis akka sababaattidha kan isaan kaasan. Egaa kanaan wal qabatee baay'ina uummata keenyaa illee beektaa kanaan wal qabatee keessumaa kan hojjetee fi du'aadhaaf abbaa ta'e ijoolleen 8 yeroo ta'anii galiin isaanii fi baasiin isaanii waliin qunnamu kun immoo rakkoo cimaa ta'e argamaa jira jechuudha. Keessattuu gaa aadaa biyya keenyaatiin dubartiin baatee hojjechuun iddoo baay'eettidha kan inni daangeffamu. Dubartiin hojiin mana keessaa daa'ima guddisuudha yookaan maatii kunuunsuudha qofatti jedhanillee kan yaadan jiru. Gama biraatiin immoo dubartoonni ciccimoon baay'een hojjetanii maatii isaanii bulchan illee hin jiraatu hin argina argaas jirra. Dubartoonni muuxannoo gurguddaa dabarsuu danda'an illee hin jiraatu. Kun egaa namni hundumtuu namni hojiidhaaf ga'e kamiyyuu qixa hojjechuu akka inni qabu hubachuutu nurra jiraata jechuudha. Kanaan wal qabatee egaa qaala'insa jireenyaa kanaan wal qabatee hojiilee dhibuu danda'a garuu hojii tuffachuu dhiisuudhaan hojii argame hojjennee akka itti maallaqa argannu yookaan immoo akka itti qarshii arganne jireenya keenya fooyyessuu dandeenyudha kan yaaduu qabnu akkuma jettee haadhotiin illee ijoolleen shamarran illee ba'anii hojii kana hojjechuu akka qabanii maaliif akkuma jettee wal qabatee deemuu qaba wanti galuu fi wanti ba'u wal madaaluu waan qabuuf jechuudha. Keessattuu gaa biyyi keenya wantoota hojjechuu qabdu irratti kana wanti humni nyaatuu fi humni hojjetu waliin simne gaafa jennu akka biyyaattis gaafa ilaalle biyyi keenya deeggarsa gaafachuurraa hawaasa tarsiimoo uummata biyya kana keessa jiraatu hojjechiisuu danda'u qabaattee uummata yoo hojjechiiste uummata gara misoomaatti yoo bobbaaste hawaasni hundumtuu gara hojii isaatti bobba'ee jireenya mataa isaa mo'atee ofii isaarra darbee immoo biyyaafis dhaabachuu akka danda'utti hubachuu kan dandeenya. Sirriidha kanaan wal qabatee maal ta'uu qaba hojii kana akka barbaadetti uummata hojjetee galuudhaaf nageenyi baay'ee murteessaadha. Nageenyi illee yoo hin jiru ta'e namni tokko yaaddaa ba'ee galuudhaaf. Dhugaadha nageenyis egaa shoora mataa isaa akka inni keessatti taphatudha kan ilaaluu dandeenyu. Egaa humna nyaatuuf humna hojjetu jennee gaafa kaasnu namoonni baay'een isaanii
namoota kan biraa irratti hirkatanidha kan isaan jiraatan. Namoota kan biraa irratti amma fakkeenyaaf dargaggoota keenya yoo ilaalle ani hojii dhabaadha jedhanii maatii isaanii irratti hirkatan yeroo isaan jiraatan argina. Gama biraatiin sababoota garaa garaa qabaatanii qaama miidhamummaa illee sababa godhatanii maatii isaanii irratti hirkatanii kan isaan arginu. Faallaa kana ammoo dargaggootuma hojii dhabaa ta'anii yuunivarsiitii irraa eebbifamanii ba'anii hojii mataa isaanii uummatanii ofiis jijjiiranii hawaasaaf illee bu'aa guddaa kan buusan baay'ee isaanis arginee jirra. Qaama miidhamaa illee ta'anii ofii isaaniitis hojjetanii hawaasa biraaf illee warroota qaama guutuu qabaniif illee fakkeenya kan ta'an darbanii isaan illee kan jiraachisan baay'ee isaanis argineerra jechuudha. Kun tattaaffii mataa keenyaa fi cimina mataa keenya akka nurraa barbaadu namni hundumtuu gahee mataa isaatii akkasarra jiraatu kan nutti argisiisudha. Kanaanis ol qabatee mootummaan keenya illee haala carraa uumuudhaan akka dargaggootii waliin qindoomanii shaniin ta'anii kudhaniin ta'anii gurmaa'anii hojii akka uumaniif illee akka liqii qopheessu illee haalota garaagaraa akka mijeessu beekna. Garuu ammam dargaggootii keenya kanaaf qophaa'uudha ammam sammuun isaanii bilisaa hojii kamiin hojjechuu kan jedhu immoo isarratti hojjechuu qabne xiyyaadha gara fuulduraatti. Baay'ee gaariidha gaa. Kiyyaa waan baay'ee kaastee jirta. Egaan qaaleensi jireenyaa biyya keenya keessatti sababa kan ta'an warreen kanaadha. Haa ta'uutii mee hawaasa keenyaan irraan immoo dhiibbaa akkamii gahaa jira? Rakkoo uumamii hammamiitiif isaan saaxilaa jirra yoo jenne wantoonni baay'ee kaasuu dandeenya. Qaaleensa jireenyaa kanaan wal qabatee egaa rakkoo garaagaraatu akka biyyaatti akka maatiitti akka dhuunfaatti nama baay'ee qunnamaa jira. Kana keessaa immoo tokkoffaa irratti kan kaasuu dandeenyu namni nyaatee buluu waan barbaade argachuu hin danda'u ta'e gammachuun qabaatu. Gammachuu dhabuun immoo jireenya kee boriif akka abdiin qabaanne akka barbaadde baatee hin gallee tarsiimooti nama wajjin qabdullee akka inni gaarii hin taane gochuu danda'a jechuudha. Dhugaadha egaa akkuma kaastee hariiroo namni nama faana qabaatullee akka inni gadi bu'u taasisaa keessattuu namni tokko nyaatee buluu yoo hin dandeenye yookaan maatii isaa nyaachisee bulchuu yoo hin dandeenye rakkoo xiinsammuutiif illee saaxilamuu akka inni danda'u hayyoonni xiinsammuu hin kaasu. Kun immoo egaa namni mataa isaatiin gammachuu dhabuudhaaf illee kan inni saaxilamu gammachuu dhabuu akkasumas abdii kutachuudhaaf illee yeroo inni saaxilamu hin argina jechuudha. Kanaan wal qabatee egaa maatii tokko keessatti namni tokko rakkina sammuutiin tuqamuunsaa yookaan immoo rakkoo addaa ta'e irratti argamuunsaa akka maatiitti illee ammas saaxila biraa keessa gashaa jechuudha. Gama biraatiin iyyuu egaa qaaleensi jireenyaa kun diigamuu maatiifis illee sababa ta'uu akka danda'u. Maatiin jireenyi itti ulfaate baay'een isaanii gara wal diiganii jireenya mataa isaanii gaggeeffachuutti kan deeman baay'ee isaanii hin argina. Kun immoo maalirraa kan ka'edha? Jireenya isaanii mo'achuu yeroo itti dadhabanitti maatii isaanii diiganii gara jireenya dhuunfaa isaaniitti yeroo isaaniitti deebi'an hin argina jechuudha. Kanaan wal qabatee gidduu kana sooshaal miidiyaa irratti wanta garaagaraa argaa jirra. Haati ijoollee dhiistee baduu, abbaan ijoollee dhiisee baduu, ijoolleen mana keessaa baduu, maatiin koo fedha koo naan guunnedhanii ijoolleen illee maatii dhiisanii badaa jiru. Kun hundumtuu wal qabatee kan jiru qaaleensa jireenyaa irraa kan ka'edha. Mucaa keef wanta inni barbaadu gochuu hin dandeessu yoo ta'e, abbaan ijoollee isaaf waan isaan barbaadan dhiyeessuu hin danda'u yoo ta'e, kun iyyuu ofisaatiin rakkoo mataa isaa uumeeti akka maatiin manca'uu fi gahee guddaa taphachaa jira jechuudha. Dhugaadha egaa gama biraatiin dargaggoonni baay'een isaanii immoo gocha hin taaneef saaxilamaa yeroo isaanitti jiran hin argina jechuudha. Keessattuu araada adda addaatiif yeroo isaanitti saaxilaman jireenya keenya mo'achuu hin dandeenye of geggeessuu hin dandeenye jedhanii gara abdii kutannaatti seenanii araada adda addaaf yeroo isaanitti saaxilaman jireenya isaanii guyyaa sammuu isaanii adochanii dhugaatii garaagaraa keessallee dhokatanii yeroo isaanii dabarsan hin argina jechuudha. Gama biraatiin gara shamarraniittis gaafa deebinu shamarran baay'een isaanii jireenya keenya mo'achuu hin dandeenye jedhanii gara iddoo isaaniif hin malle gara qaama isaaniillee gurguranii iddoo biraa deemuutti illee yeroo isaanii socho'an hin argina jechuudha. Kanaan kun egaa sababni isaa sababa kan biraan hin jiraatu jireenya mataa isaanii mo'achuu dadhabuu isaanii irraa kan ka'edha jechuudha. Kanaan wal qabatees amma keessumaa Finfinnee keessatti wanti beekamaa ta'e namni ba'ee galuu dhabaa jiru hannadha. Hannillee maaliif dhufe yoo ta'e kanaan wal qabateeti hojiin dhabuunsaa maallaqni dhabuunsaa jireenyi cimuunsaa namatti akka isaan waan biraa keessa galanii akka isaan waan biraa shaakalanii karaa ittiin maallaqa argatan karaa salphaa barbaadanii akka isaan ta'an gochaa jira. Kanaaf hanni amma naannoo keenyatti yookaan immoo biyya keenyatti hamsa'ee jirullee qaaleensi jireenyaa kanaaf gahee guddaa taphateera jechuudha. Dhugaadha. Akkuma ati kaastee qaaleensi jireenyaa kanaan wal qabatee yeroo garaagaraatti hanni babal'achaa kan inni jirudha. Magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota biyya keenya guutummaa hundumaa keessatti haga sadarkaa baadiyyaatti hanni bal'inaan gaggeeffamaa akka inni jiru dargaggoonni baay'een isaanii hojii hannaa irratti akka isaan bobba'an keessattuu humnaan namarraa butanii baduu qabeenya namaa saamuu mana namaa cabsuu kun argamaa jira jechuudha.
Tole egaa kanarra illee dabalatee dargaggoonni baay'een wanta safuu hin taane yookaan immoo wanta aadaa keenya keessatti fudhatama hin qabne hanarratti bobba'anii jiru. Kana jechuun keessumaa Finfinnee keessatti yeroo baatee galtu namni baay'ee yaaddoodhaan beekadha. Keessumaa moobaayilii nama harkaa butanii fiiguu, shamarran harkaa boorsaa butanii fiiguun wanta baramaa ta'ee jira. Kanaafillee qaala'insi jireenyaa bu'aa guddaa taphata jechuudha. Kanarratti wal qabatee maaliifatu yookaan immoo maaliif wanti kun babal'ate yoo ta'e immoo hojiin hin jiru yoo ta'e maallaqni hin jiru yoo ta'e namni karaa ittiin maallaqa salphaatti argatu barbaada. Dhugaadha mootummaan illee kana hambisuudhaaf tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachaadha kan inni ture keessattuu qaala'insi jireenyaa kana hundi irraa dhabamsiisuudhaaf hawaasni hundumtuu jireenya tasgabbaa'aa ta'e fooyya'aa ta'e akka jiraatu taasisuudhaa fi hojiiwwan garaagaraadha kan inni hojjechaa ture keessattuu dhimma wantoota qaala'insa jireenyaatiif nama saaxilan jennee duratti kaasne sana baay'ee isaa istiraatiijii garaagaraa boceedha kan inni irratti hojjechaa jiru. Keessattuu oomishni biyya keessatti akka dabalamu gochuudhaaf kallattii garaagaraatiin biiroo qonnaa irraa kaasee ministeera qonnaa dabalatee kallattii garaagaraatiin hawaasni oomisha bal'inaan akka oomishu hojjechuu irratti illee hojii guddaadha kan hojjetamaa jiru. Akkasumallee lammatarratti wanta gara biyya alaatti arginu illee caalmaatti guddisuudhaan maaltu Itoophiyaa keessaa gara biyya alaatti argamee maaltu gatii guddaa baasuu danda'a maaltu maallaqa nuuf danda'a kan jedhu irratti illee caalmaatti akka hojjetamuu qabu dubbatameera. Dhugaadha keessattuu wantoonni nuti biyya alaatii gara keessaa galchinu immoo wanta biyya keessaatiin akka bakka buusuu dandeenyu irratti illee istiraateejiin garaagaraa tooftaan taaktikni garaagaraa irratti bocameedha bal'inaan kan hojjetamaa jiru. Kanaanis milkii guddaa argachaa akka jirruttidha. Keessattuu oomisha qamadii kaasuu dandeenya. Oomisha qamadiitiin wal qabatee dura biyya alaarraa kan gara biyya keessaa galchaa ture amma biyya keenya irrallee darbinee gara biyya alaatti erguu sadarkaa dandeenyee jirruttidha kan kaafamu. Egaa kunillee qaala'insa jireenyaa kanaaf hir'isuudhaaf bu'aa guddaa taphata. Caalmaatti immoo yoo oomishi kun dabalu uummata keenyaaf illee akka barbaadametti ga'uu danda'a jechuudha. Gama biraatiin waraana biyya keenya keessa jiru tasgabbiin biyya keenya keessatti akka uumamu gochuudhaafis kallattii garaagaraatiin dhiifamaaf araaraan jedhee mootummaan keessattuu mootummaan jijjiiramaa yeroo dhiyoositti aangoo qabatee hojii guddaadha kan inni hojjechaa jiru. Egaa akkuma dubbanne nageenyi waan hundumaaf bu'uuradha. Nageenyi yoo bu'ee tokkummaaf waliigalteen yoo bu'ee haalli hundumtu fudhachuu danda'a. Kana irratti immoo mootummaan bakka hundumaatti nageenya buusuudhaaf akkuma jettee araaraan wanta garaagaraatiin hojjechaa akka jiru wanta argaa jirrudha. Dhugaadha. Sanatti dabalatee dhimma wantoota alergii biyya keenyaa irratti immoo daldala seeraan alaallee akka baay'atu keessattuu oomishni biyya keenyaa kallattii seera qabeessa hin taane silaa jijjiirraa biyya laanuuf argamsiisu gara qaama kan biraa deemee qaama isaaf hin malle akka inni duroomsaa jiruttidha kan kaafamee ture. Keessattuu mootummaan kan hambisuudhaaf tarkaanfii inni fudhachaa jiru keessaa daldala seeraan alaa dhabamsiisuudhaaf sadarkaa ministeerarraa kaasee haga sadarkaa aanaa haga sadarkaa gandaatti koreen dhaabatee hojjechaa akka jiru ilaaluun danda'ameera jechuudha. Tole egaa sirriidha. To'annaan akka malee akka kana odiitarrillee herreegillee hundumtuu to'atamaa kana booddee akka kana duraa toon taane xiyyeeffannoo laachuudhaan akka hojjetamuu qabu manni maree ministeerota faayinaansiilee dubbatee jira. Gama biraatiinis egaa walitti hidhamiinsi gabaa oomishni bakka iddoo tokko jiru gama iddoo biraatti fakkeenyaaf oomishni boqqolloo akka biyya keenyaatti gara lixaattidha kan inni oomishamu gara lixaatti gatii salphaadhaan argamuudha kan inni danda'u gara bahaa yoo deemnu immoo oomishni boqqolloo hin jiru achitti immoo baay'ee barbaadama iddoo oomishni kun jiruu fi iddoo oomishni kun hin jirre gabaa bilisa ta'e walitti fidanillee walitti hidhamiinsa gabaa uumuudhaanis karaa ministeera daldala Itoophiyaa dabalatee karaa biiroo daldala Oromiyaa dabalatee walitti hidhamiinsi gabaa kallattii gurguddaa ta'een kan inni hojjetamaa jiru. Egaa qaala'insa jireenyaatti wal qabannee waan baay'ee kaafnee jirra waan baay'ee illee mari'annee jirra. Kanaaf akka biyya keenyaatti wantooti furamuu qaban kuni wantooti dhiibbaan ni geesse baay'ee jira. Kana booddee immoo wanta furamuu qabu irratti mootummaan illee nullee akka dhuunfaatti wanta garaagaraa wanta nurraa eegamu jira. Kana gahee keenya baana jechuudha. Dhugaadha. Gama kan biraatiinis walitti hidhamiinsa gabaa bifa boqqollootiin fakkeenya fudhanne malee oomishaaleen garaagaraa jiru. Kuduraan jira, muduraan jira, oomishaaleen dibataa kanneen ta'an saalixii nuugiin talbaa warroonni jedhaman baay'ee isaaniitidha kan isaan jiranii. Gama biraatiin immoo gabaa imaammata gabaa sanbataa yookaan ooroo fireesh jedhamullee hundeessuudhaan sadarkaa ministeerarraa kaasee magaalota Oromiyaa hunda keessatti gabaan ooroo fireesh hundaa'ee hawaasni akka gatii salphaadhaan kallattiidhaan gabaa ooroo fireesh irratti keessumattuu akka muuxannootti ta'uu kan danda'u hawaasni illee baay'ee kan itti gammadee jiru keessaa gabaan ooroo fireesh jedhamtu sun kallattiidhaan qotee bulaan oomisha isaa gabaa irratti dhiyeeffatudha jechuudha. Daldalaan biraan osoo gidduun galle qaamni biraadhaaf osoo oomishni isaa hin saaxilamne kallattiidhaan maasii isaarraa fuudhee kallattiin ittiin hawaasaaf dhiyeessuu danda'u istiraateejiin uumame sun baay'ee fooyyessaa fi itti fufuu kan qabudha jenna. Egaan gama qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee jiru asuma irratti yoo dhaabne ajandaa keenya itti aanutti darbuu dandeenya.
Tole egaa qaroo ajandaa nuyi lammataa irratti qabannee jirru immoo waxabajjii 18 bara 2024 manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii gaggeessee ture. Walgahii kana keessatti immoo kan gaggeeffame gabaasa oodiitii faayinaansiif dhiyaatee ture. Gabaasa oodiitii faayinaansii kana immoo kan dhiyeessanii aadde Masarat turanii maal ture wanti ka'e maallaqi baay'een akka hin sassaabamin jiru, gibirri baay'ee mootummaaf akka hin kaffalamin jiru, kanaan wal qabate herreegi baay'een akka manca'ee jiruu fi akkasumallee wantoota baay'ee saaxilanii jiru kanaan wal qabate gabaasa kana kan dhiyeesse itti gaafatamtuu waajjira editara federaalaa aadde Masarat Damisee turanii. Aadde Masarat egaa yaadota garaagaraa kaasanii jiru. Oodiitiin kun kan bara 2022 yookaan immoo kan bara 2023 turedha. Oodiitiin kun kan isaan dhiyeessanii wantoota sadii irrattidha. Galii mootummaa osoo hin sassaabamin yeroon isaa darbedha. Egaa galii mootummaa osoo hin sassaabamiin yeroon isaa darbe yeroo jennu. Dhugaadha. Gabaasni oodiitii mana maree bakka bu'oota uummataatiif karaa aadde Masarat Damiseetiin dhiyaate xiyyeeffannoo qaama baay'eedha kan inni argatee jiru. Achirratti wantoonni kaanis keessattuu gabaasa oodiitii akka bara faranjootaa bara 2022 fi bara 223 illee bifa addaatiin kan isaan dhiyeessanii wantoota achi keessa turanii hanqinaalee jiranii qarshii osoo kaazinaa mootummaatti galuu qabu galuu osoo hin galiin hafe dabalatee wantoota gama biraatiinis tajaajila barbaachisuuf illee qarshiin oolle baay'ee isaadha kan isaan argatanii dhiyeessanii turan jechuudha. Egaa sadiidha kanaan wal qabatee gabaa isaanii ijoo sadii qaba ture waan sadii xiyyeeffatanii aadde Masarati. Tokkoffaa irratti galii mootummaa osoo hin sassaabamin yeroon isaa darbedha. Galii mootummaa osoo hin sassaabamiin yeroo isaatti sassaabamuu kan qabu osoo hin sassaabamin yeroo isaa kan darbe baay'ee jira. Lammataa immoo galii gibiraa irratti galii gibiraa mootummaaf kafalamuu qabu kan hin kafalamne. Sadaffaa irratti immoo baasii seera alaa. Bajata kaa'ame alaa seera ala baasii baay'ee jira jechuudha. Manneen hojii 262 keessatti dhagaa wanti kun kan mudate hojjettoota waajjiroota mootummaa 262 keessatti waa'een gibiraa kuni waa'een baasii alaa fi waa'een kaffaltii garaagaraa kuni kan ka'e jechuudha. Dhugaadha. Sadarkaa federaalaatti manneen hojii 162 keessatti rakkinni akkaataa itti fayyadama faayinaansii itti fayyadama baajataa irratti mudate kun haga sadarkaa naannolee hundatti osoo ilaalame immoo sadarkaa kamirra gahaa kan jedhu wanta baay'eedha kan nutti argisiisuu danda'u. Egaa sirriidha. Aadde Masarat akka ibsanitti paarlaamaaf yookaan immoo bulchiinsaaf akka dhiyeessanitti faayinaansii rakkoon faayinaansii yookaan immoo rakkoon baasii garmalee fi gabira sassaabuu dadhabuun kuni federaala mootummaa poolisii waajjira poolisii dabalatee ministeera barnootaa ministeera fayyaa hundumaa dabalateeti qarshiin kun iddoo hunduma isaatti eenyutu mana balleessee eenyutu mana baasee kan jedhullee tarreessanii jiru. Kanaaf dhaabbilee 124 kan ta'an keessatti yeroo argamanii gabaasa oodiitii kunis komishinii poolisii dabalatee dhaabbilee federaalaa 11 keessatti baasiin herregaa waliigalee miiliyoona 43.5 argameera. Dhugaadha. Gabaasni kun egaa keessattuu galii mootummaadhaaf galuu qabu osoo hin galiin hafe baay'een isaa akka argamedha kan isaan kaasanii. Aadde Masarat yeroo sana irratti mana maree bakka bu'oota uummataa irratti yaadniif qe'inni garaagaraa illee irratti kaa'adha kan inni ture. Yaadaaf qeeqa sanas kallattii ifa ta'ee fi fuulduratti seera qabsiisuudhaaf akka itti deemanidha kan isaan kaasan. Egaa dhaabbilee 30 keessatti birrii miiliyoona 6.7 seera ala kan baasii taasisanii gabaasa kana keessatti illee wanti ijoo ta'e argame maalodha maallaqa osoo kaffaltiin isaa yeroo darbe kaffaltiin eddi darbe booddee maallaqa kaffalamuudha. Yeroo isaa eeggatee maallaqa osoo hin kaffalamini galii mootummaatti galuu kan qabu yeroo isaatti osoo hin galiini bakkeetti kan hafanii birrii miiliyoona 14.1 argama jechuudha. Dhugaadha. Qarshii biliyoona 14.1 jechuun qarshii guddaadha. Qarshii hojii guddaa misooma guddaa biyya keenya keessatti geggeessuu danda'udha. Qarshiin kun egaa seeraan ala badee kallattii kanaan immoo odeettee gaafa bira ga'ame gara kaazinaa mootummaatti deebi'u hojii guddaatu hojjetame jechuu dandeenya jechuudha. Egaa kanallee ol qabatee maal jedhan Aadde Masarat yeroo dhiyeessanii dhaabbilee 124 kan ta'an keessatti kan argamanii walakkaa isaanii qarshii amma dubbanne kanaa fi birrii miiliyoona 14.1 kanaaf kan itti gaafatamummaa guddaa taphatanii waajjira sadii jiraadhan. Isaan maa inni ministeera fayyaa birrii miiliyoona 6 taasisanii jiru. Ministeera jallisii isaanillee birrii miiliyoona 1.1 akkasumallee ministeerri barnootaa birrii miiliyoona 1.1 isaanillee akka isaanii seera ala gashaa jiranii yookiin seera ala bakkeetti tamsa'ee jirudha kan isaan dubbatan jechuudha. Egaan dhugaadha. Asirraa kan hubachuu dandeenyu ministeerri fayyaa, ministeerri barnootaa akkasumas ministeerri jallisii qarshii guddaadha kan isaan kasaasessanii kanaafis immoo qaamni itti gaafatamummaa fudhatullee akka jiruttidha kan isaan kaasanii kanas fuulduratti maaltu ta'a kan jedhu abdiidhumaan kan eegnu ta'a jechuudha.
Sagantaan nuyi irraaf qabanne egaa waa'ee qaleensa jireenyaaf akkasumallee bakka bu'oota uummataa irratti wanta odiitii dhiyeeffame irratti kan qopheeffannee turre egaa kana fakkaata jechuudha. Dhugaadha egaa kiyya. Asumaan nus gara xumuraatiin geenye jira daawwattoota keenyatti nagaadhaan manna. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii maaddii gaazexeessitootaan haga ammaa turtii isin faana kan taasise ani qaroo babaatee akkasumas waa'ee koo kiyyaa baatee waliin turtii bareedaa qabaannee jirra. Haga xumura sagantaa keenyaatti waan waliin turtaniif gamanumaan ulfaadhaa isiniin jenna yeroo gaarii isin